እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ። እይታ ነስቶ ጨልሞ ዓለምን ባታ ቲክታክን ቱሬ ሲገሌ dogoggorri nuti qabnu miidiyaa keenya kana hagenni humna faayinaansii qabuudha miseensasaanee dogoggorri anis kanan jedhaa jiru kanadha kanan jedhaa jiru kuni dirqama dhimma kiyya dhimma harmee keenyatti akkasitti kanaafu inni nan rakkadhe jechuurra maaltu si rakkise innee nuti bira dhaabbanee dhaqnee gaafachuu danda'uu qabna turredha malee gadi bu'ee folka'ee osoo hin taane sadarkaa rakkadheeraa jedhee nu gaafaturra maal rakkatte maal si cinaa jirra sababni isaa ummataaf dhaabbataa jira waan ta'eef qabsoo kanaan dura keessatti kan qeerroo kakaase miidiyaan nuti akka oromootti ittiin boonne fuuldura mootummaa meeqaa dhaabbate diinni meeqa ogguruudhaaf osoo itti dhamaatu sadarkaa kana ga'ee bilisummaa barana argamtee turtellee waan tokko kan akka nuti of barru kan nu godhe OMN waan ta'eef kanaafuu galata guddaa nu biraa qaba galata isaa kanammoo hanga xumuraatti hanga oromoon jirutti OMN jiraachuu danda'udha qaba humna guddifatee nutis bira dhaabbannee waan qabnu gargaarree jechuudha bira dhaabbachuu qabna waan ta'eef sagantaa kan keenya bal'inumaan osoo gara gargaarsaatti achi deebine baay'ee gaariidha jedha guddaa galata. Siraaj mimeen Turkiyya sirreeffadhuuti waan jettu jedhi gara keessatti deebinee irraa guyyoon sabati mubeeyatillee viidiyoo baradhu xadaa jedhee taa'e kan guyyoo argachuu hin dandeenye jira waan ta'eef dajanee naa dubbatu dura achillee hojiirra jira gara dhimmuma kanaaf hojiif deemee waan jiruuf deebisa dheeraa nu faana turuu dhabuun mala osoo dajanee kennite. namoonni kun addi bitan bakkuun bakka jiru kana taaptaa godhaati miidiyaan nu guutaa haga haasawaa binutti. Dajane. Hayyee hedduu galatooma akkuma keessan viidiyoodhaan ol ba'uudhaaf yaaleen ture egaa tiiktookii kanarraa baay'ee muuxannoo hin qabnu nuti. Eessa tuqeen ol ba'uu akka hin danda'u natti himtanii akkuma keessa. Bakki biyuutiin jiru bukkee kee fuuldura kee. Yaa miyuutii argeera. Bukkee isaa viidiyoon jiru. Bakka gootu shaashaanuma bilbilaa bakkuma OMN jedhu walakkaa kana tuqiiti sana booda viidiyoon jira viidiyoorraa eeksi balleessee seef goota. Right. Akkuma zuumii waan ta'eef. Zoomiin bilbilli seeneera bilbila qofa deebisu akka wannootanii miti akka yuutuubaa kan keessa sanaddaa kan keenya jallifna hayyee hedduu galatooma qeerroowwan Oromoo hunda keessanuu asirratti sin arguu warran yeroo kaan dugda duuban arguu warran hin beeknes sin arguu kootti hedduun gammadaa kan biraa miidiyaan OMN kuni miidiyaa qeerrooti jennee kan dubbannu sababa malee miti yeroo OMN deeggarsa barbaadetti daftanii dhuftanii waan akkasii qopheessitanii kaka'umsa keessaniin siraajii sabaa wajjiniin walii ta'uudhanii anaayyuu akka keessummaa gootanii waan asirratti na affeertaniif hedduu galatooma. Kan mattaansuudhaan namoonni keenya inni guddaanis inni xiqqaanis iddoo jiru hundumatti kan biyya keessaas kan biyya alaattis akkuma keessan kana kaka'umsa mataa isaaniitiin miidiyaa keenya kana deeggarra jedhanii ka'anii hanqina maallaqaa amma nu quunname kana furuudhaa fi hundumtuu gama isaatiin akka irratti qabsaa'u
abdii guddaan qaba. Waa tokko narra kakkaa'aa jiru akkam bareeda. Egaa hedduu galatoomaa jechuun barbaada warra nama sin keessa as keessatti sin argu. Yeroo baay'ee tiiktookii kana waanuma adda addaaf itti fayyadamu yeroo kaan goosaa adda addaa yeroo immoo wantaanis yeroo tokko tokko arrabsoon itti fayyadamu har'a nan argaa waa hedduuf uummata keessan gargaaruudhaaf itti fayyadamtu ilmaan Oromoo qeerroowwan Oromoo waan gaarii akkanaatiin akkasumatti miidiyaa kana tiiktookii kana itti fayyadamu itti jabeessaan siniin jedhaa galata guddaa argadhaa. Ammas OMN miidiyaa qeerrooti yeroo jennu sababa malee miti. Qabsoon qeerroodhaan hoogganamaa ture. Qeerrootu hoogganee nuti hundumtuu qeerroodhaa jechuudha. Sinfaana kan jirru warri gurguddaanis warri dulloomes. Kanaafi qabsoo kana dura sirna jijjiiruudhaaf keessatti shoora guddaa taphate. Qeerroodha kan dhiiga gad dhangalaasee lafee ofii cabsee kan jijjiirama sana fidee amma barbaadame ta'ullee yoo baatu sana keessatti egaa afaan qeerroo ta'uudhaan sagalee qeerroo ta'uudhaan Oromoo biyya keessa biyya alaa Oromoo bahaaf dhihaa Harargee amma Wallaggaatti Walloo amma Booranaatti kan walitti fidaa ture sagalee wallageessaa ture OMN egaa kanaafi sagalee qeerrootii miidiyaa qeerrotii borus kan nu harkaa fuudhu nuti xurataa ba'uu dandeenya yookiin sooroma ba'in baana gaafa sana kan nu harkaa fuudhu qeerroodhuma akka keessaniiti. Kanaafi qeerroowwan keenya iddoo jirtan biyya alaattis biyya keessattis akkuma fakkeenya ijoollee kanaa hordofuudhani sinis akka OMN bira dhaabbattanii miidiyaa keessa waggaa 10 shoora guddaa taphate seenaa guddaa yeroo gabaabduu keessatti hojjete kana dargaggoonni biraas akkasumatti hawaasni keenya biyya alaa keessa akka maddii dhaabbatuun waamicha godha. Egaa yeroo ammaa kana keessa yeroo daqiiqaa muraasa booda ani waamicha jalqaba boordiin OMN godhe sana hawwaachuudhaan kan nu waamanii warra Ameerikaa keessatti Denver, Colorado yeroo ammaa kana achan jira. Yeroo gabaabaa booda achittis fundraisingii goona. Egaa iddoo biraattis magaalaaleen adda addaa steetii adda addaa Awurooppaa akkasumas Awustiraaliyaa fi keessattuu immoo Middle East kan lafee dugugguruu OMN taatanii turtan iddoo jirtanitti koree atattamaa dhaabuudhaan hawaasa walii galuudhaan hooggantoonni hawaasaas akkasumas local chapter yookiin koreen tumsa OMN qophii adda addaa qopheessuudhaan OMN sadarkaan irratti jiru mari'achuu akkasumas immoo dafanii qaqqabuudhanii naa qaqqabaa isiniin jedhee jira. Daftanii akka qaqqabdan iddoo hundumaatti waamicha isinii godhaa nun eegina lafa jirtan hundumatti dhimma OMN immoo kan uummata bal'aa Oromooti. Iddoo jirtanitti irratti mari'adhaa akkuma dargaggoota kana isinis qophii adda addaa qopheessatii galii nu maddisiisaan jedha. Irra deebi'een dargaggoota kana galateeffachuu barbaada qeerroo fi qarree Oromoo. Egaa asirratti gargaaruudhaaf OMN gargaaruudhaaf karaas nuti qabnu tokko GoFundMeedha. Tarii asirratti barreessuun hin danda'ama ta'ee ani beeku Siraajii gama kanaan Siraajii fi gaazexeessitoonni biroo dhufanii isaan wajjiniin sirriitti mari'achuu dandeessu. GoFundMeen kun Feesbuukii OMN jala jira. Akkasumas Feesbuukii hunda keenyaa kan gaazexeessitoota kan koo dabalatee hin jira. Deeggartoonni OMN jaalattoonni OMN hedduu sheerii godhanii waan jiruuf GoFundMe amma oppiniidha yookiin banaadha. Achitti hidhattanii gargaaruu hin dandeessu. Gama biraatiin immoo PayPalin akka sinnatti himtanitti warra as keessa jirtanii PayPalin iddoo siniifis mijataadha. PayPalin kun immoo iddoo barbaaddan jirtanii addunyaa kam keessayyuu taatanii OMN deeggaruu dandeessu. Credit kaardii yookiin debit kaardii warri qabdanii kanaafi gama sanaan PayPalidhaan deeggarsa kennuu dandeessu. Deeggarsa PayPalin waan biraas itti fayyadamna gara boodaan sinii ibsa. Gama biraatiin warri Ameerikaa jirtan egaa akkanatti fakkaatutti Ameerikaa kana keessatti namoota hedduutu ijoollee kana dargaggoota kana yeroo isaan waa hedduu dhiyeessan itti gammadaa ooltu dhaggeeffataa ooltu har'as waamicha isinii godhaa jiru. Kanaaf gara kaashaappitiin
warra Ameerikaatiif kaashaappiin baay'ee salphaadha. Ameerikaa duwwaaf hojjeta. Kaashaappii sinillee kan piroomotii nu godha. Warra Ameerikaa kaashaappiidha. Kaashaappiin sun akkamitti ta'a kan jedhu Siraajitti ergeera. Siraajii gara iskiriin irratti yoo baafteef gaariidha. Gama biraatiin zeeliin gara akkaawuntii OMN itti deema. Zeelii sanas yeroo namoota barbaachisaa taatanii keessan yoo nu quunnamtan yookiin jara kana yoo quunnamtanii zeelii sana attamitti itti fayyadamtu akkamitti kennuu dandeessu kan jedhu sinitti himnaa jechuudha. Kanaaf gama sanaan ammas Siraaj Sabaayif kaashii zeelii akkamitti akka itti fayyadaman nambarri itti fayyadamnu isa bira jira. Iskiriinii kana irratti baasuudhaaf ammaaf hin dandeenyu garuu sunis akka jirudha. Egaa gama kanaan yoo deeggartanii ijoollee kanaaf waamicha isaaniitiif dargaggoo kana qeerroof qarree keenya har'aatii fi egaa waamicha isaaniitii jalaa owwaachuun jenereeshinii itti aanuuf owwaachuudha. Miidiyaa immoo jenereeshinii yookiin dhaloota dhufu kan itti boonu dhaleenni dhufu OMN sappoorti gochuudha yookiin gargaaruudha jechuudha. OMN maal akka ta'e Oromootti himuuni tarii haadha maal gochuusa jedhu sana agarsiisa. Gama biraatiin asuma warri tiiktookarii keenyas wanti piroomoot nu gootanii yuutuubii keenya. Yuutuubii sababa adda addaatiif feesbuuk irratti turree uummanni keenya easily akka informationii argatuuf feesbuuk irra turree feesbuukidhaan nu beeka namni baay'een feesbuukidhaan achirra turuun mataa isaatiin dhiibbaan nurratti godhameera gara feesbuukitiin odeensii nuti qabnu sana yoo argitan gadi kan siqee fi sababa dhiibbaan nurratti godhamaa jiruu fi notifiikeeshinii dhorkuu suggestionii dhorkuun hin jira. Kanaaf gara yuutuubitti shiifti goone yuutuubitti immoo yeroo shiifti goonu namoonni keenya achi dhaqanii sabskiraayib gochuudhaani sabskiripshinii keenya miiliyoonii tokko galchuudha fi duula irra jirra akkuma ijoollee OMN irraa gaazexeessota irraa dhageessanii isinis warri as keessa jirtan dargaggoonni keenya kan duulle nu gootan keessaa tokko amma waggaan haaraa ga'utti sabskiraayibii namoota godhan OMN miiliyoonii tokko galchuudha. Kanarratti akka nu duultanii warra ammas keessaa na dhaggeeffattanii yookiin ijoollee kana dhaggeeffattan hundi keessanuu amma dhaqaatii yuutuubii OMN sabskiraayib godha. Sabskiraayib gochuudhaaf immoo iimeelii duwwaas hin barbaachisu. Waa ittiin kaffalamu firiidha akkanumaan dhattanii nu gargaaruu dandeessu. Baay'een keessan miidiyaa alagaa bira dhattanii yeroo mataan simboo waafatu nan arga. Achittis qe'ee alagaa tolchuu qe'ee alagaa gabbisuu warra mataa simboo waafachiisu warra biyyan qabdan jedhee warra mataa simmuru kana dhiiftanii gara kanatti akka nu duultaniin sin gaafadha. Miiliyoonii tokko galchuudha miiliyoonii sana nu galchaa. Kan biraa sabskiraayibiis yeroo gootan maddiitti asinaa qabadha. Jooyin wanti jettu tokko jira. Jooyin wanti tokko kan jettu yuutuubii keenya irra jira. Jooyinii sana yoo kilik gootan miseensa taatu. Miseensa kan taatan immoo $2, $8 yookiin $20 kanan caalu. $2 kaastuu jechaadha. First level jedha inni lammaffaa VIP dha. Very important person. Sadaffaan immoo VVIP kan jedhutu jira. Kanaafi kam keessaa sin filattu? Isa jalqabaa yoo ta'e $2. Inni lammaffaan gara $8 waan caalu natti hin fakkaatu. Waa xixiqqoo wayiiti. Garuu sun walitti dhuftee OMN ni gargaarti. Miseensa taatanii ji'aanii ammas nu kennitan gara biraatiinis immoo waan yuutuubiin fiduu hin beekamu. Kanaafi achirratti illee miseensa nu ta'an. Kana biraanii walumaa galatti waa'ee miseensummaa yeroon kaasee jedhu OMN waggaadhaan fundraisingii adeemsaa ture waggaa 10 darbetti. Egaa wanti hunduu yerootti hin jijjiirama. Yeroo hunduma fuuldura dhufnee maallaqa nuu kennaa kana godhaa jennee ammas hin cinqinu kan nuti barbaannuuf kanis nutis gaazexeessitoonnis warri bulchitootasis hojjaa keenya irratti xiyyeeffannu yoo miseensa nuu taatan qofaadha. Miseensa nuu taatanii miseensummaa kanatti dirqamatti yeroo tokko amma 1,000 gaafannaa 500 fundraisingitti namatti ulfaachuu danda'a. Kaan sana caala kennullee kan barbaadu jira. Garuu Oromoon baay'ina keenya kana itti fayyadamuu danda'utu nurra jiraata. Baay'inni Oromoo yoo Oromoodhaaf bu'aan buufne ta'e baay'inuma akkanumaan lakkoofsa ta'ee tafa. Kanaaf Oromoon yoo xiqqaate kan biyya alaa jiru 20,000 50,000
miseensa doolaarii 5 kanarratti kaampeenii gochuudhaaf yookiin duula banuudhaaf membership drive kan jedhamu godhuudhaaf qophaa'aa jirra. Oromoon biyya alaa jiru eessuma haa jiraatu doolaarii 5 yookiin immoo doolaarii 10 yoo ji'atti nuu kenne ammana sinin miitu OMN immoo hojjaasaa itti fufaa olii gad deemnes namas hin kadhannu sinis hin cinqinu. Kanaaf doolaarii 5 kaaftanii miseensa nu ta'a. Warras keessatti nu dhaggeeffattanarraa dhaggeeffattanii lafa hin buusina. Hojiitti nu hiikaa gara kanaan miseensa nu ta'a jechuun barbaada. Jarana egaa ammam akkas nama haasofsiiftan hin beeku. Yeroo baay'ee gabaabsitanii haasaa daqiiqaa 5 6 7 namaan jettu. Dirree keessan baay'ee fudhadhe natti fakkaata. Dhumarratti kan hin jedhu uummanni Oromoo biyya alaa jirtanis biyya keessa jirtanis walumaa galatti OMN'if birmachuu kan dandeenyu dhaabteenyee hidhiituutu yookiin immoo OMN hin deeggarraa OMN ijaaf gurra keenya ta'u jechuu otoo hin taane piraaktikaalaa taanu baay'ina keenyatti haa fayyadamnu. Yoo OMN deeggaruu baanne yoo OMN qilleensarraa bade waggaa 10 har'aa kana Jawaar Mahammadii qilleensa Oromiyaa bilisoomsine kan lafaatti darbina kan jennu suni qilleensi Oromoo deebi'ee gabrooma. Yoo deebi'ee immoo gabroome maal akka ta'e sinuu hin beektu. Sooshaal miidiyaa kana seera keessan hin beeku. Kana caalaa waan biraa dubbachuu